Ashama harka fuunee kam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota Dadar Entertainment. Nagaan keenya kan onnee irraa buqqee qilleensaa fi baddaa gammoojjii qaxxaamuruudhaan bakka jirtanitti isin naga qabu jechaa Dadar Entertainment irraa har'a nuti kan qabannee isiniif dhiyaanne akkamiin suuraa takka baakgiraawundii isaa jijjiiruu dandeenya kan jedhudha. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota yookaan maamiltoota keenya namoonni chaayinaala kanaaf haaree taatan sabiskiraayib godhuudhaan odeeffannoolee garaagaraatii fi barnootaalee garaagaraa jalaa argachuu ni dandeessan isiniin jenna. Gammanumaan gara qophii arraan tana qopheeffannetti haa dabarru akkamiin suuraa takka baakgiraawundii jijjiiruu dandeenya yookaan ammoo suuraa nama takka akkamiin baakgiraawundii isii baruu dandeenya kan jedhudha. Egaa akkuma beekamu yeroo ammaan tanaa namoonni suuraa nama fuudhanii bakka biraa jira, abaluu kun bakka biraa jira, dhiirti takka illee ammoo akkasin sobne takka ammoo dubarri takka yookaan shamarri takka biyya kanaatiin jirettee suuraadhaan akkasi sobuun dandeenya karaa ittiin mirkaneeffachuu dandeessu keessaa kun karaa tokkodha. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya hamma xumura qophii kanaatti nu faana turaa isin jenna. Yaada yoo qabaattan koomentii jalatti nu barreessaa gara qophii keenyaatti hafuufnu. Egaa akkuma beekamu jalqaba kan nuti jala seennu naa baasee jira kan duraan seenne ture. Kiroomoo keessa seennetti sarchi goonaa jechuun remove background jennetti irra barreessinaa jechuun afaan Ingiliffaatiin takka immoo afaaniin jechuus tuutee sagaleedhaan remove background jetteetuma himuu dandeessaa ifiifuu si baasaa jechuudha. Akkana goonee jala seennaa gisee jala seennu kun amma iddoo suuraa nu fidee jira remove background jaa upload image. Suuraa feetee ol baafattaa jechuudha. Mee amma suuraa barbaannu as keessaa suuruun fe'ee tole mee suuraa tanaa godhadhu haa filu. Kun akkuma agartan baakgiraawundii duuba isaa balleessee jira jechuudha. Orijinaalli suuraa ammoo tanala. Amma suuraa feetan suuraa abbaa feetee arma jalatti ol baafataniituma baakgiraawundii dhamoo orijinaala isaatii adda baasuu ni dandeessan jechuudha. Suuraa abbaan akka fadhee godhee jechuudha. Baakgiraawundi kun gidee gara baakgiraawundii jijjiiruu kanaa jechuudha. Edii godhuu dandeessan jechuudha. Baakgiraawundi immoo kanaa jala seentanii suuraa tana bakka feetan godhuu dandeessan. Kun oomishama kanaa godhuu. Shoof akkatti nu fidee jira jechuudha. Kana qofaa miti gaa'ee akkanatti illee bifa kanaan illee fiduu ni dandeenya. Namni tokko si sobuu hin danda'u jechuudha. Iddoo kanaatiin jira, iddoo akkasiitiin jira. Suuraa fuutaniituma remove baakgiraawundii jala seentaniituma gootanii jechuudha. Kunoo amma akkuma agartan kana caffee keessaa fi bikkanii fi bareeduuf geessuu danda'a jechuudha namni. Tana qofaa miti gaa hedduu jira jechuudha. Ta'ee fi hin barbaadan ta'uu gosa fi hin barbaadanitoo arma jaleeraa jechuudha kunoo akkatti. Akka nama karaa dhaabbatu jiru jechuudha. Tanaaf namni tokko karaa kanaan si sobuu hin danda'u akkatti adda baafachuu dandeessa jechuudha. Gisee seef godhuu feetus as tuuteetiin daawunlood imeejaa sheeringi imeej kan jiru kana tuutan. Egaa barnoonni keenya kana arraaf qopheeffanne kanuma torbaan qophii biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan nu tura. Garuu namoonni chaayinaala kanaaf haaree taatan odeeffannoolee barnoota garaagaraa akkasumas odeeffannoolee haaraa fi wantoota tokko tokko irraa argachuu ni dandeessan. Sabiskiraayib godhaa isin miidhuu isin fayyada isinin jaa turtiin hojii dabartaniif hedduu galatoomaa.